yaa obboleessa koo ijoolleen nama lama taatanii mana tokko keessaa hojjettan na dhaggeeffadhaa isin fayyaduu danda'a. Egaa ijoollee baay'een yeroo baay'ee ijoolleen keenya sharrii warratti yaadu nan beeka kan dhugaa dubbachuuf ijoolleen lama taatanii hojjettan keessattuyyuu silaa osoo beektanii biyya ormaa jirtu wal kabajanii wajjiniin jiraattu. Ashama harka foon hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube galatti jalatti argamtan yeroo jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii faawaayatu. Egaa akkuma argaa jirtan mucayyoontuni nan waraabinii jettiin nan waraabinii yeroo jettuun kan ishiin diddee waraabdi. Yeroo baay'ee TikTokii fi ishumaan gootti ofii ishiitti hin baatu ilaala. Yeroo mucayyoota nan bakka ishii argattee namni tokko sarii baqa viidiyoo hin barbaadu nan waraabinii yoo jedhe dirqama miti. Ijoolleen keenya deesh sharrii akkana walirratti yaadu. Nuka dubbachuuf amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee nan argaa gara TikTok kanarratti takka uffata uffachaa jirti ishiin duuba sirbiti. Kaameraa bira gootee mucayyoon duubatti hin mul'atti jechuudha dhagni ishee hin mul'ata. Maal gootii hin balleessitullee poosti goote. Fooloon kun tariisin oogin hin gubachuu dandeechi TikTokiin tun. Garuu immoo hiriyaa ta'e irratti hiriyaa wajjiniin hojjettu keessattuu wajjiniin nyaattu irratti sharrii akkana yaaduun gaarii miti. Kanaafiyyuu namni biyya ormaa wal kabajee waliin wal gargaaree wajjiniin alagaa bira kan jiran jechuudha. Garuu isaantu walitti ta'an. Takka madaamti dhaqxee yakkitii akkana goote jettiin akka isheen loltooniif jechuudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf sharrii kana walitti yaaduun gaarii miti fedhees. Namoonni lama taatanii hojjetan keessattuu akka buleewwan keessanitti wal jaaladha malee akka xilaasatti wal laalu wanti demoosni shiidhaa kaffalamu san tarii siif hin kaffalamu. Odoo ishees biraa deemtees keetuma santu sii kaffalama malee kan isheesu siif hin laatamu bakka ishee bu'ee jechuudha. Garuu immoo waliif yaaddanii akka obboleewwanitti gaafa wajjin jiraattan maal ta'a? Dhugaan baay'ee tokko nama asaaffarsiisa. Leesh obboleettii ta'eetii tarii hin barbaadu erga jettee viidiyoon immoo sijjammar viidiyoo qarratsuun dhugaa dubbachuuf odoo isheen agarsiiste yookiin immoo poolisiitti kennite mucayyoon sun hidhaa keechaan baatu. Maaliif nawriidha. Wal waraabuun biyya kana keessatti aadaa gabaabii malee nama waraabuun kanaafiyyuu kana laalladhaa siniin jedha. Namni tokko viidiyoo hin barbaadu taanaan dirqama waraabuun hin dandeessu. Hiikkiinuyyuu sin dhiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan qalaalii miti. Biyya kana keessatti keessattuyyuu viidiyoo waraabdee nama fedhii isaa malee odoo isheen himatte mucayyoo tana akka mana hidhaatti gattu hin beektu garuu isheen. Kanaafiyyuu akka obboleewwan keessaniitti wal jaalattanii tokko waan hin beeku yeroo baqa baay'ee walitti naafu. Garuu mana tokko Itoophiyaatti mana tokko hin jiraattan yaan ishee sun keen ta'u maaliif? Miqqaanyinnatii akkana maaliif barbaachise? Wal jaaladha. Jireenya addunyaatuyyuu yookiin akkuma argaa jirtan boru jiraatteef har'a jiraattee hin beektu. Waggaa 100 jiraattu addunyaa tanarra. Addunyaan sobduudha. Kanaaf wal kabajanii wal jaalattanii wajjin hojii jiraattanoo alaagaa wajjiniin hojii jiraachaa jiru. Nama hin beekne wajjiniin ni jiraata. Garuu mukeenya Itoophiyaawwan qallalii kana waliin jibban baqa. Waan bira walirratti yaadu. Kanaafiyyuu keessattuu ijoolleen lama taatanii jirtanii wal jaaladhaa wajjin jiraadhaa. Jireenya tana injifachuuf tattaafadhaa malee waan akkanaa kana walirratti yaadu baqa. Bafusuu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama qaanessa. Biyyi tokko taatee gaafa wal loltu. Nani waa baay'een arge kana qofa osoo hin taane ijoollee baay'een arge dhugaa dubbachuuf. Manatti baqa akkatti geegirii wal qabantu jira jechuudha. Biyyi tokko ta'anii. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana walirratti yaadinaa
wal jaaladhaa wajjin jiraadhaa malee wanti sharri walitti irratti yaaddaniif tokko illee hin jiru jechuudha. Godbichu gaarii miti siifillee ani jireenyuma kee keessattuu nama sanii ani beeku gaarii dhugaa dubbachuuf akka kiyyaatti tarii nama wallolee gaafa nama sanii yoo oodii keessa kiyya fayyaanan argatu singale namaan irree walloluun jaalatu seexana kan namaan walloluu jaalatu seexana kan nama walitti naqu malee namni tokko hafuura qulqullaawaa yoo of keessa qabaate nama waliin lolu jechuudha. Kanaaf waliin lolinaa siniin jedhaa wal kabajaa tana dhiistaniitu biyya ormaa tana dhiistaniitu keessaa baatu hin galtu biyya keessa itti galtu garuu immoo akkasitti waliif yaadan bakka wal tuffatu amma tokko gaafa mana keessa ture mana madaamni isaan waggaa 2-3 ta'ee achi ture addisiin gaafa dhufte ishii gadi qabdi. Aaraa dhufte san gadi qabu barbaaddi jechuudha akka madaamitti bulchuu barbaaddi garuu immoo odoo beektee akka buleetti keetti simattee akka buleetti keetti barsiista. Tokko waan hin beeku hin dhugaa dubbachuuf ijoolleen akkasii ni jiru. Alaarreen mudatee hin beeku waan akkanaa galata rabbii ijoolleen ni beeku ijoollee baay'een kan mana wal baasantu jira wal dabaddabantu jira beektanii. Kanaaf booddee ijoollee lamatu jira beektanii maal godhan seetee yeroo baay'ee wal lolu wallolanii guyyaa wayii waltuman waanuma kana keessatti yeroo waltumanii bakka madaamiin dhaqanii warri manaa shaantaas keessa fudhadhatoo narraa badaa jettee narraa fudhadhatoo baanarraa gadi baaste kinoolarraa alagaan akkatti ofirraa si darba garuu immoo kana walitti tafe isaanii galee ati namira taa'ee ati hafi hin jenneeni bisee tokkicha fuutee narraa ofirraa baaste jechuudha. Kanaaf obboloota koo wal jaalattanii wal kabajanii wajjin jiraatan wajjin wal gargaartan amma fakkeenyaaf ijoolleen tokko manuma keessatti sidaatii gaafa ta'e sidaatii yoo ta'e sidaatii fixatee akka barbaade ta'a yoo isheen nyaata hojjettu ta'e hojii isa wal gargaartanii simmii godhatanii wal jaalatan hojiin irree akkasii sinjalaa deemuu danda'a. Sinjalaa deemuu danda'a wanti sirriitti deemu. Wal kabajanii sin gaafa hojiin hojjetan hojiin sun irree sin hin dadhabsiisu. Garuu jaalallee barbaachisaadha. Jaalallee gidduu keessan jiraachuu qaba. Yeroo kamiyyuu haramnuyyuu gaafa sin wal loltan hin jaalatu isaan. Beektee akkasii wal taasiftanii akkasiin hin jiraan akkana hin beektu. Kanaaf sin wal jaalattanii hojii isaanii wal gargaartanii wajjin gaafa hojjettan gaariidha. Kanaaf iyyuu obboloota koo wal jibbuurraa jaalala waaqayyoon barsiisee caala wal jaaladhaa waliin jibbina tarii biddeen ishee nyaattu ati nyaattu hunduyyuu labicha qaba kophaatti qaba. Kanaaf akkas wal jibbitanii akka xilaatatti wal laaltanii mana keessatti qalbuu isheen baasaa kan jedhu hin jira dhugaa dubbachuuf. Ani yeroo kana dhaga'u baay'ee tokko na jibbisiise dhugaa dubbachuuf baay'ee na jibbisiise waan akkanaa kana jechuudha dhaga'uun baay'ee itti naas talle. Ana akkasii obboloota koo waan akkana irratti yaaluu dhiisaa. Ani maaliif yeroo baay'ee nan arga TikTok kanarratti wal baasu wal saaxilu lama ta'anii. Kanaaf waan akkana warratti raawwachuu dhiisaa wal jaaladhaa akka obboleettii wajjin jiraadhaa isiniin jedha. Dhugaa baay'ee takka ijoollee tana ilaalee hedduu takka garaana nyaatte takka bakka yeroo baay'ee TikTok ishee jara ilaalu gaafan galee ilaalu yeroo baay'ee bakka aariidhaan yeroo nyaattuun kaasti yeroo dhugduun kaasti bakka gubbatteetuma dhugaa dubbachuu waan taate wallaalte erga bakka aan barbaadu jettee dhiisudha. Dirqama wanti isheen TikTok irratti lakkistuuf hin qabdu. Odoo himattee isheen isaanitti odoo himattee micayyoo sana baraaruu danda'u. Isheen garuu yaaddeetiif garaa ishee waan garaa qulqulluu qabduuf jechuudha. Odoo sarrattumaa himattee hin dhiisan. Ijoolleen keenya tokko waan akkasii kana warratti yaaluu dhiisaa isiniin jechuu barbaadatanii
egaa hunduma keenyaaf waaqayyo lubbuu nuuf haa kennu. Egaa viidiyoon keenya guyyaa kana fakkaata. Video berat nan walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Nagaan naa tura.